Yesus Kiristoos ilma namaati jettanii erga ilma namaa ta'ee akkamitti gara waaqaatti ol fudhatame siitu gaafii kana gaafate. Yesus Kiristoos ilma namaa jettanii erga ilma namaa ta'ee maali akkamitti gara waaqaatti ol fudhatame ati jette. Ilma namaa gara waaqaatti ol fudhatamuun ilma namaa ta'uurraa naman dhorku. Ilma namaatii miti naman jechisiisu. Gara waaqaatti ol fudhatamuun waaqa naman jechisiisu. Gara waaqaatti ol fudhatamuun namni gara waaqaatti ol fudhatame sani ilma namaatii miti naman jechisiisu. Akkamitti yoo naan jette akkuma reefu ustaaz Arabsii baase akkuma Heenok gara waaqaatti ol fudhatame. Heenok ilma namaati. Ilma namaa ta'eetuma gara waaqaatti ol fudhatame. Eeliyaas ilma namaati. Ilma namaa ta'eetuma gara waaqaatti ol fudhatame. Iyyesuusis ilma namaati. Ilma namaa ta'eetuma gara waaqaatti ol fudhatame. Siigalee Iyyesuus ammallee ilma namaati kan waaqarra jiru eeyyee hanga ammaan tanaatti ilma namaati. Kanaas hojii ergamoota boqonnaa 7 lakkoofsa 56 irra dheeyxee ilaallachuu dandeessa. Ammallee ilmuma namaati. Siigalee inni gara waaqaatti ol fudhatamuudha. Iyyesuus Eeliyaasii fi Heenok faarraa waan adda isa godhu hin qabu. Akkuma isaan gara waaqaatti ol fudhataman innis gara waaqaatti ol fudhatame. Sababiin Iyyesuus Kiristoos gara waaqaatti ol fudhatameefoo kanamma sababni Iyyesuus Kiristoos gara waaqaatti ol fudhatameef Yahuudonni isa ajjeesuudhaaf waan barbaadaniif akka amantaa lachuutu siif deebisa. Akka amantaa Islaamaatti Yahuudonni isa ajjeesuuf waan barbaadaniif Rabbiin harka Yahudaatti isa ajjeesuu waan hin barbaanneef ustaaz. Ifama wanni isin gaafataa jirtu akkaataa inni itti ol fuudhame gaafataa jirti moo isin ol fuudhamuma gaafata? Kanuma gaafate Akkamitti ol fuudhame akka durseessee nama jettan nama edda ta'ee dhageeffadhu mala. Akka amantaa Islaamaatti Iyyesuus Yahudonni isa ajjeesuuf waan barbaadaniif Rabbii harka Yahudaatti akka isaan ajjeefneef Yahudaan akka isaan ajjeefneef gara isaatti ol fudhate Rabbiin. Akka macaafa qulqulluuttoo Yahudonni qabanii ajjeesanii erga ajjeefamee du'ee Waaqayyoon du'aa isa kaaseen boodatti Wangeela Yohaannis boqonnaa 20 lakkoofsa 17 irratti gaafa dubreen Maryamitti dhuftee isa qabdu ana hin qabin ani ammayyuu gara abbaatti ol hin baane gara abbaa kootii fi abbaa keessanii gara Waaqayyo kootii fi Waaqayyo keessanitti ol naan baajee isaanitti naaf himii je. Akka macaafaatti yoo na gaafatte erga du'ee Waaqayyoon du'aa isa kaasee akka amantaa Islaamaatti immoo hin du'e. Yahudaan isa ajjeesuu baadanii jennaan Rabbiin jalaa ol fudhate. Ni dhufa? Eeyyee ni dhufa. Gaafa dhumaatti. Okay, Yahudota ajjeesaniiru moo hin ajjeesne? Yahudonni moo? Yesus Kiristoos ajjeesaniiru moo hin ajjeesne? Bareeda. Akka amantaa Islaamaatti hin ajjeefne. Akka amantaa Kiristaanaatti akka macaafa qulqulluutti ajjeesanii jira jechuudhaaf bu'uura irra gad dhaabbattu hin qabdu. Jira ajjeesanii jiru ajjeesanii du'ee du'a mo'atee ka'ee mirga abbaa isaatii jira jenna nuti. Hin jiru macaafni akkas hin jiru. Akkam jedhanii macaafni? Macaafni akkana jiru. Iyyesuus Kiristoosiin kan inni fannifame ganama sa'a 3 jedha Maatiyos. Maarqos ammoo ganama sa'a guyyaa keessaa sa'a 6 jedha. Luuqaas ammoo Yohaannis ammoo guyyaa keessaa sa'a 9 jedha. Macaafni wal dhabdee qaba guyyaa inni itti fannifamee fi sa'aatii inni itti fannifameewu. Kun ammoo guyyuma jimmataa sana awwaalamee jira. Kun ammoo ganama qidaamee awwaalamee jira. Wal dhabdee qaba. Kana kam keessaa akka fudhatu macaafa keetirra hin jiru kaati maal beektaree macaafa keetirra hin jiru wanni san. Inni biraa ammaasiis macaafa keetirratti Iyyesuus du'ee du'a mo'ee ka'ee wanni jedhamu macaafa keetirratti barreeffamni jallaan tokkolaa. Jallaan garagalee barreeffame kan Iyyesuus du'ee du'a mo'ee ka'ee jedhu macaafa keetirra hin jiru. Kamaal jedhamuutu jira yoo naan jette hojii ergamootaa boqonnaa 4 hojii ergamootaa boqonnaa 10 irra kan jiru du'ee Waaqayyoon guyyaa sadaffaa isaatti Waaqayyoon du'aa isa kaase. Waaqayyoon du'aa isa kaase malee du'ee du'a mo'ee ka'e wanni jedhamu sani waan kiristaanonni afaaniin dubbatu malee waan Waaqayyoo du'aa isa kaasee Waaqayyoo abbaasaa du'aa isa kaase. Du'aa kaasee eessa geesse Waaqayyoo gan of biratti fudhate miti? Eeyyee.
Eshi obira jira waaqayyo bira Yesuus Kiristoos waaqayyo bira jira moo hin jiru re'am? Mirga waaqayyoo jira akka macaafaatti. Mirga waaqayyo jira miti? Mirga waaqayyo jira miti? Maaliif isin reedaadha mirga waaqayyo hin jiru nama akkasii jettan deebi'ee dhufamuun dhufu? Laala ammaan tana wanti daddabaafachuu qabdu mirga waaqayyoo jira dhageeffadhu siifin hima. Okay, natti isa waaqayyo si eebbisu ko likkidha amma daandii dhugaa deemaa jirtatis natti anis Inna mirga waaqayyoo jiraachuun isaa namummaa isaa irraa fuudha. No namummaa inde ati amma nama anti unkan mirga waaqayyo dhaqee teessuu dandeessa nama otoo ta'e nama taate natti mime. Atumti natti kanuma adda adda naa baasanii natti maada. Bareeda wallahi. Heenok ilma namaati miti. Isaan edellem isaan ko waaqayyo mirga isaa bira miti kan kaa'e ol fudhatan mirga waaqayyo fudhatan malee iyyuu. Muciyyoo dhageeffadhu. Isaaniifi miti abbaa fedhee waa ta'u. Heenok ilma namaati moo ilma namaati miti? Ilma namaa yoo ta'e iyyuu jechaadha ol fudhatan malee mirga waaqayyo bukkee miti kan jiran ol fudhatan malee mirga waa abbaa bira miti kan jiran isaan. Waaqayyo bira jira jaabar Heenok waaqayyo wajjin jira bar waaqayyo wajjin jira bar. Yesuus Kiristoos immoo deebi'ee dhufee kan nu fudhatu waynis waan deebi'ee dhufuutii miti amma dura Heenok ka waaqayyo wajjin jiru kun nama moo namaa miti? Ishi nama ta'u ishi nama. Eliyaas ka waaqayyo bira jiru kun nama moo namaa miti? Nama ishi haa ta'u. Yesuus Kiristoos ka waaqayyo bira jiru kunis nama moo namaa miti? Nama miti inni. Sitti ni makoy akkasitti akka namaa. Heenok faanis namaa miti qaree Heenok faanis waaqayyo. Isaan ol fudhatamaniiru. Macaafni qulqulluu garuu kan dubbatu Yesuus Kiristoos ol fudhatameera. Lubbuunis du'ees du'aa ka'us garuu mirga harbaasaatti ol fudhatameera. Kan siin jiru mee dhageeffadhu wanta akkasii himame. Ati dastaan dubartiidha moo dubartii miti? Oman jallisiin qoy kasittiin masin gaafa dura isaan gaafii xiyyanaa deebisetu fudhatamaniiru ishii ol fudhatama. Ati dastaan dubartiidha moo dubartii miti? Kun hundi qoy kaasin gaafadha naa deebisi kawaati waan nimna takaraakkarta. Dura sun si haa galu osoo san siin galiin ganda biraa keessa fiinaare. Ani dubartii ta'uu koo of hin beeka. Haala maatii manaatuun dubartii moo dubartii miti? Ani qoy kanis gaafachaa jiru waanin si gaafadhe naa deebisu ol fudhatamaniiru naan jette kan wal lolluuf waanin si gaafadhe naa deebisu dura waanin si gaafadhe naa deebisu osoo san siin galin maraataadhaan kakkalumatti iyya guduunfatee si jala fiigu haala maatii manaatuun dubartii moo dubartii miti? Haati maali? Ata mana nuu bante haati TikTok ammoo mana isii taa'u jirru tun dubartii moo dubartii miti? Ani dubartii haa taatu maal haa taatu ani hin beeku ani. Dubartuma akka teetiiti. Dubartummaadhaan garaagarummaa qabdanii waan si caalteen qabdi. Waan isii caalteen qabda. Ani hin beeku ani jechuun ani namni nama hin caalu namummaa isaatiin namni tokko garuu erga namni nama hin caalle erga namni nama hin caalle Eliyaas inni ol fudhatamee fi Yesuus inni ol fudhatamee isaan lachuu waaqayyoo bira jiranii akkamitti Yesuus Eliyaas hin caaluu danda'e? Isaan lachuu waaqayyoon bira jiranii. Ishi qixxee yoo ta'an qixxuma deebi'anii dhufanii nu fudhatu reeshi. Kana nagaan naa deebisime ishi qixxeedha isaan lachuu. Yesuus Kiristoos immoo dhufee deebi'ee kan si fudhatu moo wayin akkuma ol fudhatamanitti hundi isaaniiyyuu deebi'anii dhufanii si fudhatu. Kan maratame eenyu keessaa dhufee macaafa qulqulluutaatti dhufee nu fudhata kan jedhu. Ammalaa waan si fudhachuutiin miti fadhu si haa dhiisu fadhu si haa fudhatu. Yesuus ol fudhata waaqayyoo bira jiraachuu fi Eliyaas waaqayyoo bira jiraachuu garaagarummaa qaba. Waaqayyo bira saa jiraatanii mirga abbaa bira saa jiraatanii eessas ol fudhata. Tadhufuutti deebinaan jee ol fudhatamanii waaqayyo bira jiraachuun garaagarummaa ni qabanii. Naa deebisi. Ol fudhatamanii waaqayyo bira jiraachuun garaagarummaa ni qabanii jee Eliyaasii. Ol fudhatamaniiru gini ol fudhatamanii mirga abbaa bira jiru moo eessa saa jiraatan eessa mirga arbaaf jira jiru moo eessa jiru samii jiru jette. Samii hoggaa jiran Yesuus Kiristoos. Waaqayyo bira jiran samii siin hin jenne michiyyoo dubbii namaa gurra qabdeen fiigin akka hin tiyyaa Ibraahimoo kasiin jechuu jiru.
Waaqayyo bira jira moo Waaqayyo bira hin jiran? Maa dubbii mataa qabdee fi hidhate waanuma Yesuus si fayyadu qofa keessaa fudhatte. Eeliyaasis akkuma Yesuus. Yesuusis akkuma Eeliyaas. Eeliyaasis akkuma Heenooki. Heenokis akkuma Yesuus. Indaa'um isa san qofaa mitiyu Malkasaadiq nama jaamu ni beektaati. በፍጹም እኔ ኢየሱስ ቪዛን ካን ኦል ፍደተም ኢየሱስ ወጅን ቅጤዳ የደ እሺ አተው ሲፋታ Malkasaadiq nama jaamu ni beektaa? ulfina waaqayyo ኢየሱስ ክርስቶስ ulfina Yesuus waaqayyo irraa ati Yesuus irraa maraatte moo gaafii na gaafachaa jirta? Yoo Yesuus irraa maraatte ማሎ ኢየሱስ ረና ፈየማለ ማራን እኔ ኢየሱስ illaa duboo yoo asirraa yoo irraa maraatte gabbuu lafarra Yesuus jechaa deema. Asirra gaafii na gaafachaa jirtaami? Gaafii teetiif deebisaan dhiyeeffadhu. ጋፊሲን ጋፈድን አንደብን አልመለስክልኝም ጠየቁ Gaafii አይደል teetiif ለምን gaafii teetiif የጠየቁን አትመልስልኝም ኢየሱስ gaafii ክርስቶስ ነው teetiif deebisaa dhageeffadhu akkamitti deebisaree ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው መጥቶ የሚወስድን ወይንስ ሌሎቹም ከኢየሱስ ጋር የተወሰዱት ወደ ሰማይ ማለት ነው ተመልሶ ወደ ሰማይ የተወሰዱት ተመልሶ ከኢየሱስ እኩል ነው መጥቶ እኛን የሚጠይቁን እኛን የሚወስዱ ወይስ ምንድነው ነው የምልከው እኩል ናቸው ስልጣናቸው እኩል ነው የእግዚአብሔር የሰጣቸው ነው ኡልፍን ዋቀዮ ሳኔፍ ከነቂጤ ከነፍ ኡልፍን ወጋ ኡልፍዳተማ ነው ሰው ቅጤ ኡልፍዳተማኒ አከሚት ከስተው ደንደየን ሲንጀደበ ati akkoon ta'e ni jirti? Akkoon ta'e ni jirti mee naa himi? Haati abbaa keetii wayii maatii ummaa teetii? ጅሩ Fira du'ee awwaalame hin qabdu? ማል ፍር ዳለቴ ነምን ዱአ ድረስ Ishee fira du'ee awwaalame ni qabda moo hin qabdu? ቃባ ማሊ ምን ዱነ እንዱ ነምን ዳለታን ዱአ Awwaalame moo hin awwaalamne? አዋለም Yesuus maa dhufee ol hin fudhatin osoo inni hin awwaalamin? Dhufee maxxoo wasdoo wada samaayi maxxoo wasdoo wada samaayi kan እኮ ነማ ስለታደፍ ምን እኮ ነማ ስለታደፍ ስትሜራ ዱር ሴሴ ከን ከስጋፈደ ጅራ ati waan maal taate maxxoo wasdoo fayyadu. ኢየሱስ ክርስቶስ አከምት ኑ ቅጤ ጎቱ ከን ሲንጀደ ካና ኑቲ ኢናዋለም እንዱና ናዋለም akkasiin jechaa jiru. Yesuus Kiristoos maxxoo wasdoo wada samaayi kan jechaa jirtu kana si qofa fudhatamuuf irra keessan kiristaanaa miti. Kan isaan dhiisee si fudhatuuf isaan awwaalamanii. ወይ ሁሉ Meena deemis. አትስ ሜን ፍረተምታ አትስ ሆጂ ከት ከንሲ ኦልፍ አትስ አደደ ባፈቹ jechuun warri qulqulloota ol fudhatamu warri immoo cubbuu fi intini keessa jiran immoo asumatti hafu ibidda bara baraa keessa galu jechaadha. Akkasiin jechuun jiru ati waan waaqa taatee fi kan inni dhufee ol si fudhatuuf gara samaayitti. Deebi'een dhufamee jedhame kan natti amane bicha qulqulloota Deebi'ee haa dhufu baatu wanni inni dhufee ol si fudhatuu fi ati waan waaqa taatee fi. ani waaqa maaliif silan ta'eef ani amantii silan amaniif karaan dhugaa isa ta'uusaa silan beeku. Yesuusis siluma amaneef waaqayyoon gara samiitti ol fudhate allaqee kanaaf deebisan sii deebi'ee jira. Maal barbaadda? Ati waan amanteef si ol fudhatanii Yesuus Kiristoos ishii maatiin koo ishii warri du'an hoogganaa ol fudhatamaniiree achi jiru kaa. san Yesuus gaafadhu maxxoo wasdoo ka'etti san gaafadhu. Lamindin na wal deebi'ee dhufaa jette deebi'ee hoggaa dhufu warri Yesuus Kiristoosin wajjiniin ol fudhatamanis deebi'anii wajjin dhufu Yesuus Kiristoos wajjiniin. eenyutu Yesuus hojii ol fudhatame hattoota lameen baantamooti. maal amma naan dubbistee miti warra kana qixxeessaa Yesuus wajjin siin hin jenne mitiyyoo sanka kumoofaa keessatti bari Yesuus dura warra Yesuus dura ol fudhatame akkiniin siin jehee Yesuus Kiristoos mee gabaabseetuma sii deebisa mee akkuma sii galutti qisho dhageeffadhu. Yesuus Kiristoos wangeela Maatiyoos boqonnaa 28 lakkoofsa 18 irratti gooftummaan hundinuu naaf kennamee jira jedha. Gooftummaa jechuun aangoo san itti fayyadamee jira lakkee ittiin fayyadamne. Osoo guyyaa aangoo san ittiin fayyadamee Yahudaan taa'uu isa dhoorkite aangoo fi taa'uu hunda isa dhoorkite akkasitti Waaqayyoon biraa ol fudhate. Gaafa dhufu sana immoo dhufee aangoo isaa sanitti fayyadama. Sun mul'ata Yohaannis boqonnaa 20 irra jira. Dhufee aangoo isaa saniif fayyadamee waggaa 1000 erga moo'ee bulcheen booda
Bara Qorontos tokkoffaa boqonnaa 15:28 irratti aangoo san dabarsee Waaqayyo ofirraa kennee akkuma Musee, akkuma Nabi Muhammad, akkuma nabiyyoota kaanitti kimbel ni du'a. Erga du'e hoo miila Waaqayyoo jala gala. Qorontos tokkoffaa boqonnaa 15:28 irratti Waaqayyo jala gala. Akkasii Waaqayyo waa hunda irratti ta'a. Wanni inni dhufuuf kanuma. Wanni biraa takka hin jiru. Maaliif jennaan macaafa kee keessatti Qorontos tokkoffaa boqonnaa 16 irratti Ximootiyoos tokkoffaa jechuun boqonnaa 16 irratti Waaqayyo duwwaatu hin du'u. Inni ifoomti nutti dhiyaachuu hin dandeenye keessa ni jiraata. Waaqayyo duwwaatu hin du'u. Erga Waaqayyo duwwaan hin duune ilmi isaa ni du'a. Yesuus Ameerikaan kan duune jirtu. Duumaaf dhufa. Dhufa akkuma takka erga moo'ee bulcha. Kunis mul'atu Yohaannis boqonnaa 20 irra jira siin jee ture. Waggaa akkuma takkaaf erga moo'ee bulcheen booda aangoo moo'een ta'e eenyu kana Waaqayyo abbaadhaaf aangoo hunda dabarsee Waaqayyo abbaan irraa fudhata. Mootummaas, aboos, aangoos waa hundaa Waaqayyo abbaan erga irraa fudhatee booda Yesuus miila Waaqayyoo jala gala. Waaqayyo isa aangoo tan hunda kanneef kana jala gala. Akkasitti akkuma keenya akkuma akaakayyuu faa keetii san kimbil hin du'a. Bakka haallaqe. Ishi. Saniif dhufa gabaabumatti. Du'uuf dhufa. Aangoo Waaqayyoon kanneef san taattiin fayyadamee san itti fayyadameetuma du'a'ee. Maal taatee Waaqayyo duwwaatu hin du'u jaa macaafni keeti. Erga Waaqayyo duwwaan hin duune maal godhuu dhufa? Amma sii galee Yoomiyyuu naan galle kanan fudhadhu sanii jechuun koo hin fudhatin macaafa keetirraa teeksisii kannaa ture. Nama jettanii nama sila jettanii malee nama edda taate ati maaliif haftee saree maaliif ol hin fudhatamtu? Nama jetteefis koo ragaan sii kannaa nama jetteefis Yesuus wangeela Yohaannis boqonnaa 8:40 irratti ani dhugicha isaa Waaqayyo irraa dhagee isinitti himee jira. Isin garuu ana nama akkasii ajjeesuu barbaaddu jee. Ana nama akka keetii ajjeesuu ana nama akkasii ajjeesuu barbaaddu eessarratti aboo saatana nama dawwala. Dhageeffadhu qasiin jee. Wangeela Yohaannis boqonnaa 8:40 irratti ani nama akkasii ajjeesuu barbaaddu jee Yesuus dubbatee jira namummaa isaa. Nama akka Xalahaati, nama akka Abdii Muusaa yoo jette. Yes. Xalahaan ilma namaati dhiira, ilma dhiiraati, qaama saalaa qaba kittaannatee jira Xalahaan. Yesuus Kiristoosis ilma namaati, ilma dhiiraati, qaama saalaa qaba kittaannatee jira. Qorontos Luuqaas boqonnaa 20 takka irratti dhalatee guyyaa 8ffaa isaa irratti kittaannummaan isaa geessee qaama saalaa isaa kittaannatee maqaa isaa Yesuus jedhanii san booda dubbataniif. Kun waan Yesuus. Xalahaan nyaatee jira, dhugee jira, yes. Yesuusis nyaatee jira, dhugee jira. Xalahaan rafee jira, yes. Yesuusis rafee jira. Xalahaan dadhabee jira, hojjetee dadhabee jira. Yes, Yesuusis hojjetee dadhabee jira. Xalahaan harma haadhasaa luugaa guddatee jira. Yes, Yesuusis akkasumatti harma haadhasaa hodhaa guddate. Kunis Luuqaas boqonnaa 22 irra jira. Garaagarummaa takka hin qabnuun maaliin malee ana abbaa qabaachuuf inni abbaa dhabuu. Inni ergamaa Rabbii ta'uu fi ani ammoo ergamaa saniin bulu ta'uu. Garaagarummaan nuuf isa jidduu jiru tokkichuma kana. Si galee amma? Isumatti illee xiqqooshillee nama hin qixxeen godhiina kaa nama hin jedhina maaliif akkamitti nama hin jenneen erga qaama saalaa nama hin jedhina kaa aboo waaqayyo kenneefin illee waama xiqqooshi afaan keessanii illee xiqqooshi nama hin jeinaan gizee jettu namni tokko yuunivarsiitii baratee yuunivarsiitii eebbifamee meedisiiniidhaan gizee bee takka doktorummaan gizee bee naman ta'u namuma taabar hujii inni eebbifamee been saniitu naa oli doktora balu Doktor Abiyyi, Doktor Akkas, Piroofeesar Obsi, Piroofeesar Akkas jennaan himi. Maqaa akkasii san Yesuus ni qaba. Ergamaa Yesuus. No adelam koo yaadoo kusin gaafadha. Jechuun aboo Yesuus Waaqayyo aboo Yesuus kenneera natti nama jettan silaayu. Tanumaa wal caalleesiin jee bara abuma inni qabu san nabiyyummaa ergamummaa Rabbiin ergamaa godhee isa ergatee akka inni raajii dinqii garaagaraa hojjetuuf Waaqayyoon dandeettii isaaf kanneen isa ergate sanii wal caalle malee namummatti anis ilma namaa inni ilma namaa an qaama saalaa qaba inni qaama saalaa qaba an nyaadhee jira inni nyaatee jira an beelee jira inni beelee jira an rafee jira inni rafee jira
Mugee jira, inni mugee jira. Sii galee an Eeshi. sagadee obsi. Ati An Waaqayyoof sagadaa jira, inni illeen sagadee jira.